السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا إلياس يوتيوب نجاف يا كيسن الجيرو والله الحمد لله خنو يسني دي بيجرانو بلس كيسا يو يسني جدا كم سنجاف يا وري سبسكرايب نبوتني اللي مباية تكجلتو مادا وري حاري تعطني أم فيديو كنا رتداوة شفتي سن الليل أكا نبوتن أبدي كبا Arrawani sini kabadhe dhufe waan jabdu kabadhe dhufe akkuma beekamtan gaani viidiyoolee reaction yookiin viidiyoo namaa san kan namni hojjete xiinxalee isiniidhaaf takkatti bakka rakkoo qabdus bakka bareeddutis addaan isinii baasee takkaan isiniif gingilchee isinii fidaa jira. Akkasumatti arrallee viidiyoo bira haaree takka qabadhe dhufe viidiyoo san hanga dhumaatitti akka nu wajjin laaltan kabajaadhaa fi jaalalaan isin gaafadha. Kan onnerraa ka'e akkasii viidiyoo san kan arreerraa dubbachaa deemnu viidiyoo prank yookiin akkuma viidiyoo duraanii san laatan prankii afaan oromootiin ijoollee oromoo hojjette amma viidiyoo kana prankii kana wajjin laallaa hanga dhumaatti hordofaa isinin jedha. Prankii kana ijoolleen hojjette kiyyaa fi tiyyaa maal hojjetanii beektanii? Waan hojjetan hojju malaalee barra akkasii. Okay, let's go. Maal godhee dhiisee Frankeech armu dubbachuu osoo hojjetiin waan sayyaadee dubbachuu yaadu kolfanda qaba dhugaa. Hirriba natti nooma gochuu hin danda'u. Bakka bashannana akkasiin bashannantaa fedhaa isinis bashannansiisaa kiyyaa sirbachiisa. Guyyaa nama sadii na gochiseera waan ta'eef ደግሞ ባኤርፈችሽን ይሸላል እረዴ በየች ቪዲዮ ኩስን በሸነሲስ ካናፉ ማቲ ኬና ታራው ቢሰለ ቪዲዮ ከነጋ አኩማ አገርተንቲ ኪያ ሃደ ማለ ኢሳቲቱ ብራንክ ረተጆቹ ደም ማል ረተጆቹ ደምት ሂምቤግናን ሜ ሆጁ መላሌ ማሊሲን ጎዱ ጅርቲ ወንዲሲን ጎዱ ጅርቱ ሰን ዋን በሬዳ ደሞ ዋን ሐማዳ አደባፈና no jilala ganada wastemti ganada yom agartan kaysanas basa lala gatta kot subscribe gochun degetna ori video ko singamachi like goda bola sinjala kanafu wonti adandale goanse waan kanin argitaniti waan kanan kiyara prakyo yojicho bita gana dubaddu kolfan weda kolfe nani na jala bada video ko mali fi ni le daga wante ini kunis maal ettanii addanii hordoftoota keenya namni kana hin beekne jira dheeyyaa bitanii isa kanaani ibsadhee jechuudha. Isa kana dibadhee uffata kiyyarra dibadhee deebi'ee algaa bira deemee akkas isa bira ibsee maal godhaan situ waan jedhu walumaa laalla inna la hordofaa viidiyoo kana gabbusee inni ibsadhaa akka ofii udaane. Haye akkuma isinis timte viidiyoon jalqaba jira. Maal isin godhuuf deemti? Meegaa ni laalleeti irraa dubbanne. Nutis al-mahkama jaarabdi irraa dubbanne gaamee waan isin jettu udaani beektanii waa kana udaaneeti udaa ofirratti hudduu kiyyatti ibsadhaa deebee siree irratti bakka arrafuun akkasii ibsee waa inni kiyyaan ta'u deebee dhaheenii dheeraa akka nama hirba keessa jiru jechuudha. Inni rifatee qe'ee waa inni naan jedhu yookiin banaan aariyaa yookiin shinti beetii na fitaa bakka inni nageessu hin beeku waliin laallaa viidiyoo kuusin bu'aasis garuu isin himee fixee osoo viidiyochiin jalqabin hundee isin oduu nu fixan amma viidiyoo jalqaba jechuudha. Amma gaafuna akkuma isin jette kanatti astaghfirullah abo shunu hada maaluma mee maaluma jannaa kana amma isin waan isin godhu jirtu kun akkuma agartan kana amma uffata isii firraa yaasu jirti takka yoo bla takka firraa yaasu jirti waan akkana kun gaarii miti maano Allah kodi kuni lafiya na dosa ala asfara da dosa da hudu yana na kodi kuna dosa kanafu kodi kana fakada garu dhiifama naa godhaashi waa qabana keessa jira kanuma bisinis maatikiya isin wanti adoosu qaama dhiifama garu dhiifama guddaa biraa mee waan isin godhu jirtu laalame isin amma nyaata namni nyaatu amma nyaata namni nyaatu kan hundutiif godhu jechuun mee haram laala
mee waan akkanaa kana akka nama tokkootti yoo aynii qabaate waan akkaa kana daleetaa mee ati hin gaafadha ati kana laala jiru mee ati yaa obboleettii tana laala jirtu mee namni waan akkanaa kana dalagaa nyaata nyaatan tokko afaan hudduu duubatti godhachuu ni taati mee arra meeqaatu jira kan nyaatuma kanaa hin qabne kan nyaatu kan isiin hudduu godhattu waan akkanaa kun gaarii miti waan akkanaa kan dhiisaa Allah yaa akhi ummatu akkamii jira saaba idan namni hundinuma jira waan akkanaa kun barbaachisaa miti waan yoo daleede waan babbareedaa dalagaa waan badduu hamtuu ijaafillee tolle waan akkanaa kun dalaguun gaarii miti akkasii haasawa keessanitti dheeressu waan hamtuu arkin dhiisuun dandeenyu waan akkanaa kun badduudha namni waan akkanaa prank jedhee waan akkanaa kana dalaguun barbaachisaa miti shari'aa teenyatti illee nyaata nyaatu tokko yoo lafatti argitee lafaa fuutee bakka takka kaa'uu qabda shimbiroo naa nyaattu kana fuutee isiin huddutti naa dibatti Allah yaa akhi najjaas Isin suara garu, isin dua kah, Frankie gitu wah, woi wajah cuman. Ifumate tu afan kaidu, afan si kau orang jadi sah. Kamu darah ni, kamu satu ni kan lagi sana. Amma, kau habis cuci makan ni macam mana? Makan ni macam. Ini juga tu, like korang. Apa kita ni? Heda garreen arkitanii jetti maal as baastisa maal wanni akkanaa kun mee maal nutti agarsiisa eebateen ani argaan jiru waan akka maal moonni eebate namni safuu irraanfate safuu waan jaantan achi kaa'ee jira namni Oromoo safuu qabdi kabajaa qabdi waan akkanaa kana mee sooshaal miidiyaa irratti waan akkanaa ka dalaga jechuu mee maaluma jettasin ija nama dila kana fidee mana kiyya keessaa jira jetti garuu isin kaameraan viidiyoo waraabu jetti waan kana addunyaa hundarratti ayyaa mee isinillee warri ilaalu jirtan yaada keessan waan isin godhu jirtu tun hamtuudha moo toltuudha addaan nu baasuu qabdan. Asbat awan itu nama jazba lah bu jazba as kabde lu tes balte jangan lalina osofon arkinu kam jechudo akhi hada majnuna arabni ma jambetani wana kanatan hada shunu shughul majnuna jarani war khanjar sakijati la ilaha jatti basano ya rabbi jalan Udah pakar, pakar. Aslinya dulu. Bakal ini aslinya jalan mahara, usuk arahnya coba deh. Bakal hingga. Mutan. Bakal. Himulatu. Argan jurnuti. Yoo manni biraas argu jiraatan beekoon hin mul'ataa jettee barsanuu tabbaa sibiila goote Allah ayaa ni mul'ataa jettee barsanuu aboo rabbi akka jechuun uummata kana garuu waan akkanaa kana sooshaal miidiyaa irratti warri biraatilleen arraa booddee kaameeraa keenya sin qabee jira namni viidiyoolee akkanaa piraanki jinni balaa qala piraanki waan biraatiin nu dilaa jira kan ittiin hojjetan Hai, waan biraa hunda fixanii bakka amma deemtanii hunduudhatti zabaaddii moomaal jedhaniin itittuu fitti haquu eegaltanii እና ከሲ እና ሙዳቸው ዲዴና አመለ ባኒ አቺ ሰኔ በኑፍቱሬ አመለ ሙና ሙዳቸው ዲዴጋ አካማ ተረጋለክ ሙዳታ ويا ربي أنا ويسير هذا لا ما تقولي أجودي
Maaluma boonni akkana ija jabaataa malee. Otoo ni ibsa malee. Ija hoolaa liqimsitee moo ija mataa hoolaa jaatti moo maali wanni akkana. Wanni ija akka jabaatu. Dura kam jaanii beektanii gaafa ijoollee tokko yoo namni ija jabaatu waan badduu osoo namni argu jiruu fa'aa kana hojjetu akkam jaanii beekta gaafa ijoollee. Maali boo kun ija hoolaa liqimsee sin jaan. Haa? Tunis akkasii asillee dibuu jettii bargama kaan. Ayira tara keessan jiru. Haa? Maali immoo namni akkana ija jabaatu. Intala bichaaf shamara bichaaf warra na jaalatu akka siifanii bakka ekale isin ittiin bohara isin jedha isin cufa keessaniyyuu akkuma argitan amma fuulaa siree seenee achi bana amma asittiin cufa jechuudha maaliif asii qabadhee osoo kasa dammaqee na beeku qabu waan danda'uuf achi seenee oolii godhee waan godhu walumaa hordofaa isin jedha. Hordoftoota keenya akkuma argitan jechuudha. Udaan fakkaatu moo fakkaatu nuti kun na himaa dafaati. Udaan fakkaata. Ni gaa bakka adeem haa bakka firra fittee naal najjaas. Baay'ee sodaadhee gaafa. Fakkaatu hojii qabaa isin fakkaatu laayikii godhaa. Aboo namni gowwaan akkamitti aboo? Gowwaan hin dhalatin dhalatullee hin guddatin. Hai maali boo bakheellee akkana intala akkamitti tun? Meetu jillee amma meetana mee maaluma jettaan bakheela akkanaa tana gowwaa. Bada akkuma qaamni isii guddaa kanatti ayilii isiillee guddoo isii guduraa illaan zeeroodha moo. Innaa isii akka laalan aqla fakkaattee keessi isii lamba. Haa tana xuuxuulle mee maaluma dareetti mee laala mee namni ay. Mesin khanjala jetti si kaanu bara jira bar khaanir ra si waan jetti ka khunu baname jira bar ya bu mar manamni akkane jajabatu sanu bar kamera fitti as qabde baka abu mal majanni mai bakhil darani bakhil video dheeraadha keessaan xiqqoo soofaani akkuma argitan funo isin amma lafa bakka hirriba irraa kaatisan achi dibu jirti waan hojjetti dibbesan waan dhiifama videoon waan dheeraa ta'eef xiqqoo keessaan soofa bakka amma bakka hirriba irraa kaatisan illee dibu jirti gaamee hojii laalla sun xiqqoo keessa soofa okay.
Akkuma agarta kunoo viidiyoo waan isin godhu jirtu amma gahuutti dibattee fuulatti dibattee bakaritti dibattee achi jala dibattee as gubbatti dibattee if bobbocofte akka goote garuu wanni nan gorsu barbaaddu waan bareedaa hojjannaa malee waan badduu ijaaf hin taane. Miskiin akka keenya kana jaarsa qabaatullee dabbaa keessatti hundute maal gaafatare akka taa'ee qaa jira amma siree ciisu jiru akka naggaraa waladdaate akkana kan itti agarsiisuun awwa rabbii jeetii irraa dhiisaa. Khani isinin jo waan biraatillee yoo waan biraa dalagaa waan bareedaa dalagaa waan biraatu dilaa jira. Piraankilee akkaataa qabdi akkaataa itti hojjetanii jira akkaataa waan nin keenya itti namaa fayyamuu jira. Amantiin keenya waan piraankiif dhiifama. Piraankiif jinni kun jirtu amantii teenya keessaa waan akkanaatuun amantii teenyaatiif illee gaarii miti kaan irraa kan ka'e waan akkanaa kun safuu cabsa. Nama agli qabu yoo taate waan nyaatan namni hudduutti hin dibatu. Jilni akkamitti wanni ija jabaatti saniifuu wanni isin garsu waan biraati miti waan badduu akkanaa arraaboodii ittiin deebinaadha waan babbareedduu hojjedhaadha. Kanuma isin jaadha kunoo viidiyoo isaanii akkuma agartan kanatti kana gaa kunoo viidiyoo warri daawwattoota kiyya kan isin na daawwachaa jirtanillee kanuma agartan kana wanni arra qabadhee isin dhufee galatoomaadha na wajjin turuu keessaniif baay'ee takka isin galatoomfadha warri haaraa taatanillee akkuma isin jeessanitti tas godhaa nagatti peace.